Ayyee walitti deebine paarlaamaan irra mariirra oolee Abiyyi irra ABO fa'aa faarsee ture. ABO fi TPLF faarsee Daawud Ibsaa immoo jagnaanoo gootayyee nama ajaa'iba gaa biyyoo ABO faarsu. Addatti immoo Gaash Daawud jee Oromoon immoo Gaasheen jedhu Jaal Daawud jechuu isaati. Gaash Daawud jagnaanoo jee Daawud Ibsaa faarsee Daawud Ibsaa faarsuu sanii warri ABO gullallee illee lammii beenyaa faanti Daawud jagnaanoo Abiyyi Daawud faarsee ani yeroo dubbatanitu takka garuu nama ajaa'iba. Anyway Abiyyi maal barbaade Daawud Ibsaa fa'arraa maa faase? Daawud Ibsaa addatti maqaa dha'ee Daawudii fi Leencoo addatti maqaa dha'ee Leencoo lataa Daawud Ibsaa jedhee maaliif kaasee maqaa dha'e? Daawudim jagnaanoo Leencoom jagnaanoo garuu murnii Leencoodha Daawudiin arrabsaa murni Daawud immoo Leencoodhaan xiqqeessa jechuudhaan kan inni kaase. Maraafuu haa ta'u goota turtanii daandii isinitti amantanitti illee amanuu yoon baadhe isin kaleessa goota turtanii ammoo har'aa ilmaan itti guddiftaniirtu kanarraa ilmaan keessaniif dhiisaa yaadayyuu kaasa. Ayyee walumaa galatti asirraa wanti hubatamuu qabu wanti hubannuu fi wanti ifa ta'e Abiyyi yaa gowwaa si durri bowwaa yaa gowwaa si durri bowwaa akka jedhaman san jechuudha. Abiyyi Daawud Ibsaa hin faarse odoo hin taane xiyyeeffannoon isaa itti aanu eenyu akka ta'e har'a ifatti dubbate jechuudha. Namni inni rukutuu barbaadu eenyu akka rukutuu barbaadu har'a itti aansee eenyufa akka rukutuu barbaadu ifatti dubbate jechuudha. Jaarrolii lamaan tana Leencoo fi Daawud gufuu guddaa isaa akka ta'anii ifatti itti himee jira jechuudha. Kun amma warniingii ifa jechuudha. Ajaja dabarsee jechuudha. Ajaja dabarsee jechuudha. Leencoo fi Daawud ofii gadhaa. Leencoo fi Daawud be careful qayyi masmarnoo. Qayyi masmarnoo jechuudhaan har'a ifatti ergaa dabarsee jechuudha. So manguddoon tuni yoo dhaqxee lakkii adabannee teenne nuti adabannee teennee sitti hin buunu. Argitee waa tokko immoo siif haala mijeessinaa jechuun yoo kan baatan taate itti aanee warri rukutamu isaan akka ta'e ifatti ergaa dabarseefii jira jechuudha. Maaliif lakki amma nu dhiisaa nuti amma aangoo nutu harkaa qabaa aangoo irra ilmaan teessantu harkaa qabaa kaleessa goota turtanii soo har'a nu dhiisaa ergaa yoo dabarseefii jira. Inni kan biraa immoo argitee Daawud Leencoo jee akkas qooduu yoo barbaade amma tokko argite ABO xiqqeessuu fi ABO adda qoqqoodee isin warra qoqqoodamaadha warra waliif hin quudhine waliif hin quudhitanii gootummaa waliif hin kabajjanii jechuu isaa barbaadeeti. Gabaabumatti immoo ergama dabarse jechuun ergaa akeekkachiisa of eeggannoo xiyyeeffannaan kiyya kan itti aanu warri nu rakkisee xiqqoo gufuunatti ta'aa kan jiru warri mataa jabaatu manguddoon tun mataa jabaatti. Kanaafuu yoo of eeggachuu baattee the next isin kan itti aanu isin warri itti aanu jechuu ifatti ergaa dabarfate jechuudha. Malee argitee gootummaa Jaal Daawud gootummaa ABO har'a nuuf hin faarsu jechuudha.